Yooyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti immoo kan waliin ilaalu loogoowwan professional ta'e akkamittiin bilbila keenyaan akka hojjetachuu dandeenyu jechuudha. Kana caala kompiitara isin hin barbaachisu jechuudha. Bilbila keessaniin loogoowwan professional ta'e kanneen standard isaanii eeggatan hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Design godhachuu ni dandeessu jechuudha. Aappii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Warroon immoo naaf hin galle karaa kana hojjechuu hin danda'u jettan immoo keessan naquunnamaa karaa telegiraamii isiniifan deebisaa jechuudha. Telegiraamiin koo Mr. Ibsukaa jedha. Barreeffama amma argitanii kanaan karaa telegiraamii naquunnamuu dandeessu jechuudha. Achiin isiniifan hojjedha jechuudha. Logo design goonit waliin ilaalla. Sinaan gadhumaatti turtii keessan nafaana taasisan jenna. Viidiyoo kana immoo akka jaallattan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Maaliif viidiyoo barnootaati waan ta'eef ni jaallattu jedhee yaada jechuudha. Namoonni baay'een immoo akka barbaadan shakkii hin qabu. Asiin isin jedha. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura immoo kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhu kaawwachuu yoomuu viidiyoon keenya akka isin qaqqabu saffisaan taasifadhaa isin jenna. Gaaffiif qeeqa fi yaada yoo qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii 800 hin ga'u garuu geessisuutiin jalqabna. Amma gara viidiyoo keenyaatti talaga. Appiin keenya logo designer jedha. Play Store irra ni jira. Yoo barbaadan immoo akkuma baratame linkii isaa koomentii jalqabaarra isiniifan kaa'aa jechuudha. Online dha jechuudha. Online isin hin gaafatu akkanumatti hojjechuu jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Appicha bantanii ni seentu jechuudha. Baay'ee namatti tola keessisaa. Tolega yeroo jalqabaatiif kunoo fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Name of your business jedha. Maqaa keessan itti naqxu jechuudha. Maqaa biizinasii keessanii kan keenya gaa kun beekamu ibsaa apps dha waan ta'eef ibsaa apps jenna jechuudha. Kunoo ibsaa apps jenna. Si waan barbaadan itti galfachuu dandeessu yookaan immoo maqaa channel keessanii itti galfachuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda next ni geettu jechuudha. Asirraa kunoo your business category jedha. Asirraa waan barbaadan filattu jechuudha. Animals waa'ee bineeldota irratti yaada keessa yoo qooddu ta'e, automobile waa'ee bilbilaa, business, social fi kanattiin jira jechuudha. Other traveling adeemsa yookaan imaladha jechuudha. Sports, photographs waan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Asirraa nuti garuu baay'ee irratti kan xiyyeeffannu educationidha. Kan biraan immoo automobile waa'ee akkasiiti jechuudha. Channel keenya kan barbaadu ammaaf garuu photographyidhaan imallaa jechuudha yookaan biraa darbinaa jechuudha. Next kan jettu kana jala kanarra ni tuqxu. Filachuu qofaa inni isiniif fida jechuudha. Jalqaba irratti alfaabeetiidhaan biizinasiidhaan akkanattiin isiniif fida jechuudha. Hubachiisa asirratti mallattoo kunoo mallattoo aangoo kan fakkaattu kana warri ofirraa qabdu keelloo kan fakkaattu kun goldiidha jechuudha yookaan immoo maallaqaan kan hojjetamanidha. Firii miti jechuudha. Warri qullaa ta'an ofirraa hin qabne jechuudha. Warra akkasii firiidha isaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo warroonni illee muuziqaa fa hojjetanii muuziqaa afaan Oromoo faallee muuziqaa upload gootan waa'ee makiinaa waa'ee konkolaataawwan biskiliitii garaagaraa fa barsiiftan yoo jiraate illee kunoo loogoowwan barbaadantu jira jechuudha. Loogoo lakkaawwamee hin dhumne jechuudha. Waa'ee social meediyaan illee asirra jira jechuudha. Kan isinitti toleen haala ajaa'iba ta'eetiin kun asirra professional kan jedhan namoonni baay'een asirraa hojjetattu jechuudha. Loogoowwan garaagaraa baay'ee namatti tolu jechuudha. Asirraa isin kan barbaadan filattanii hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Loogoo isinitti tole asirraa. Sana booda loogoo filattan ni tuqxu. Edit kan jedhu kanarra si'a tokkoon ni tuqxu. Erga tuqxaniin booda kallattiidhaan isin dabarsuu qofaa jechuudha gara isaatti. Kunoo loading isiniif jedha. Sana booda edit godhaa isiniin asumarra si'a tokko foo tuqxan isiniif fidaa jechuudha. Kunoo akkanattiin isiniif fidaa jechuudha. Anis kanan barbaade waan ta'eef kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin ibsaa apps jedhee kunoo ofii isaatii itti naaf galcha. Maaliif business name account yeroo filadhu ibsaa apps jedhee waan ifan galcheef akka itti naaf fidaa jechuudha. Tag line kan jedhu kanarra waan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Jijjiirus immoo ni dandeessu. Kana ani akkanumatti hin barbaada waan ta'eef kunoo tag line ishii kanarra jijjiiruu ni dandeessu. Si'a tokko ofirra tuqxu edit kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Sana booda isa sirra jiru ni dalattu jechuudha. Cancel ni gootu. Kunoo cancel ta'ee jira.
tech review on jedheeyyuu channel koo wajjin deema jechuudha. Maaliif waa'ee teknooloojiiti waan inni review godhu jechuun waa'ee teknooloojiiti jechuudha. Asirratti wanti nuti waliin ilaallu jechuudha channel kanarratti. Sana booda asirraa mallattoo kanarratti quudhan darbuu qofaa jechuudha. Waan erga akkattiin barreeffattaniin booda change kan jettu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Kun asirraa tech review jedheenna dhufee jira jechuudha. Kalarii barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii asirraa kalarii hedduutu jira jechuudha. Kalariiwwan namatti tolani kunoo diimaanuu naaf haa ta'u. Saayizii isaas immoo guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu. Istaayilii isaas immoo filachuu ni dandeessu jechuudha. Istaayilii barbaadan asirra jira waan ta'eef istaayilii ajaa'ibaa ilaaltanii hin finne kun asirra guutan jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'eetiin kan baay'ee natti tole immoo kanadha jechuudha. Asirra istaayilii barreeffamni isaa hin dhumuu jechuudha. Baay'eedha. Kan filattaniin kam akka dhiistan illee xiqqoo ishii nama wannoo jedha jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin akkanattiin edit godhatanii erga fixaniin booda save kan jettu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Asirratti wantoonni isinitti himuu qabu yoo jiraate tekstiitti dabaluu dandeessu. Aayikanoota garaagaraa jechuun aayikaniin ishii kana jechuudha. Mallattoo muuziqaa ishii kana kan garaagaraa itti dabaluu ni dandeessu. Imeejis immoo dudduuba isaa bifa garaagaraa gochuu ni dandeessu. Background isa jedhu immoo bilbila keessanirraa qafoo keessan galarii keessanirraatti fidachuu ni dandeessu jechuudha. Save kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Erga tuqxaniin booda inni kunoo gara kanatti isin dabarsaa jechuudha. Kunoo asirraa PNG fi kunoo pixelii barbaadan erga filattaniin booda download kan jedhu kanarraa buufachuu qofa jechuudha. Inni download isiniif godha jechuudha. Waan ammana isin rakkisuun qabu kunoo download naaf ta'ee jira jechuudha. View kan jedhu kanarra tuqxanii loogoon keessa maal akka ishiin fakkaattu kunoo akkanatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Ibsaa appis tech review jedhee yookaan waan barbaadan jalatti barreeffachuu ni dandeessu. Haala ajaa'iba ta'eetiin bifa salphaa ta'eetiin appii bareedduu kanaatiin hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Loogoo barbaadan design gochuu ni dandeessu. Alfaabeetiidhaan qubeedhaan jira, biizinasiidhaan jira, barbaadanitti jira waan ta'eef waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Qubee keessaniin illee yoo barbaadan loogoowwan garaagaraa bifa barbaadaniitiin hojjetachuu illee ni dandeessu jechuudha. Bifoota garaagaraa kan isin faana deemu ilaaltanii as keessa hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Bifoota ajaa'ibaa ilaaltanii hin quufnetu jira jechuudha. Asirra haala ajaa'iba ta'eetiin appii kana keessatti loogoo kan hojjetattanii jechuudha. Loogoo dizaayinar jedhama jechuudha appii isaa. Linkii isaa akkuma dura isiniin jedhe koomentii jalqabaarra isiniifan kaa'aa. Isin achiin buufachuu hin dagatina isin jedha. Kana booda nama kadhachuu nu afee jechuudha. Loogoo kanuma dizaayina godhattu gara YouTube keessanitti fidattanii irratti hojjechuu qofadha jechuudha. Viidiyoo har'a akka jaalattan abdii guutuudha kanan qabu. Ammas irra deebinaa warroon haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo namaaf share godhaa namoonni hedduu irraa fayyadamu. Warroonni review YouTube jalqabuu barbaadan ni jiru waan ta'eef share godhaaf isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo akkuma dura dubbanne like 800 galchuu qabna. Akkuma ta'ettiin ga'u garuu galchuu qabna. Gaa maal goona dirqama keenya ba'uu qabna isiniin jenna. Isin dirqama keessan baatanii sin laayikii tuqnaan waan ifachiin qaqqabne hin qabu jechuudha. Uummanni miliyoona 60 jira. Miliyoonni 60 kun otoo wal deeggarree laayikii tuqne miliyoona 60 hin ga'u jettuu reema. Ni ga'a maalumaafuun isin jedha. Viidiyoo kana laayikii isaa baay'isaa isin jenna. Waan isiniif hin galle koomentii irratti na gaafadha yookaan immoo karaa telegiraamii na haasofsiisa. Anachiin isiniif firiidha jechuudha. Akkuma dura isiniif kaa'e ammas barbaadan kun asirra Mr. Ibsuukaa jedhee jira. Achirran screen irraan isiniif karaa sana seentanii waan barbaadan gaaffii barbaadan na gaafachuu ni dandeessu. Kana malees immoo koomentii irratti gaaffii yaada keessan dhiyeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa kana fakkaatti next viidiyoo ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.